Akkam jirtu kabajamtoota maatii Afrikaan Faarmtek yeroo darbee kutaa tokkoffaa keessatti appilikeeshinii Bobo Live kan namni hedduun irraa fayyadamaa jiru, kan namni hedduun qarshii guddaa irraa argachaa jiru, haala kamiin akka appilikeeshina kana banan, akkamitti saayiniin akka godhanii fi gara appilikeeshina kanaatti akkamitti akka dhufan, eessaa akka daawunlood godhan waliin ilaallee turre. Warri hanga ammatti appilikeeshina kana hin argatin liinkii asii gadi kaayu kanarraa daawunlood gootanii fayyadamuu ni dandeessu. Har'a immoo kan ilaallu kutaa itti aanu erga reejistar taanee keessa awutentikashinii kenninee miseensa aappii kanaa taaneen booda sa'aatii 24 keessatti maal hojjechuu qabnaa kan jedhu, hojiiwwan maallaqa nu argamsiisan waan akkamii hojjechuu qabnaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma asirratti argitan appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Bobo Live jedhama. Inni kun erga takka itti galmoofneen booda haala kanaan jalqaba, haala kanaan nu dhufa yeroo daawunlood goonu jechuudha. Keessa deebi'uudhaa fi haala kanaan nu dhufa. Barbaadnu feesbuukii kennaan, barbaadnu jiimeelii kennaan, barbaadnu immoo asitti akkuma argitan lakkoofsi bilbilaa jirti. Mallattoo lakkoofsa bilbilaa jira. Asitti immoo iimeelii keenya jira. Haala kanaan asitti immoo feesbuukii keenya jira. Asii immoo gad dabartee iddoo kanatti bakka I have read the agreement jettu seera isaatiin walii galuu keenya kan agarsiistu jira jechuudha. Kanneen ergaa hubanneen booda kana kutaa tokkoffaa keessatti gadi fageenyaan ilaallee jirra. Achiin booda maal goona? Kan ittiin galmoofneen waan ittiin galmoofne saniin saayiniin goona jechuudha. Anama Googiliidhaan waan hin galmaa'eef Googil sanii booda jalqaba osoo saayiniin hin jedhin duratti ishee tana raayit gochuu qaba. Sanii booda kana Googilii keenya hin seenaa. Achiin booda iimeelii ittiin galmaa'e kiliik godha, naaf banaa jechuudha. Erga banneen boodatti wanti nu argannu fuula kana jechaadha. Fuula kanarratti namoonni onlaayinii seenanii dalagaa isaanii kan dalagaa jiranii jechuudha. Irra caalatti wantoonni bakka kanatti nu barbaachisan aayikaniiwwan 5 jala kana jiran jechuudha. Tokko asitti akkuma argitan liif ka'etu jira. Asitti immoo mallattoo kana qabu jira. Asitti kana jira, kana jira. Dhumarratti immoo ishee tana jira jechuudha. Warri kunniin maaliif nu gargaara? Isa kana keessa hedduu barbaachistuun taminni ishee tana jechuudha. Isheen tuni piroofaayil jedhamtee beekamteedha. Isheen piroofaayil jedhamuun beekamti. Ishee kanarraa waan hundaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Ishee kana hubattuu hidhu amma ishee tana hubattuu hidhu maalirra akka jiru, piroofaayiliin kiyya kun maalirra akka jiru, foloowarii meeqa akka qabu, pooyintii meeqa akka qabu, kooyinii meeqa akka qabu kan hunda naaf agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo fudhatte asirratti kooyinii 36 fi pooyintii 1,160,440 qaba jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan piroofaayilii keenya kan ittiin ilaallu. Isatti aanee kan jiru kun immoo lammaffaarra kan jirtu tun isheen tun miiseejiidha. Miiseejiiwwan garaagaraa kan namni dhuunfaanis nu erge haa ta'u, kan siistamaan nu ergames haa ta'u, karaa garaagaraatiin miiseejiin nu dhufu as keessaa dubbifna jechuudha. Kana keessaa dubbifna jechuudha. Miiseejiiwwan keenya as keessaa dubbifna. Achi booda immoo kan itti asitti jirtu kan biraa barbaachistuun ishee tana isiin tuni paartiidha jedhamti. Paartiin namoota taa'anii mari'atan jechuudha. Kana gadi fageenyaan kan itti deemnu. Itti aanteetti jirtu dhuma tuni liiviidha. Namoota liivii irra jiran kan nutti agarsiistu jechaadha. Kanaaf haala kanaan jalqabatti yoo seenu kan arganna. Garuu amma kan ilaaluu barbaanne maalinni erga appilikeeshinii kanatti seenneen booda kallattimaan kan hojjechuu qabnu maalidha? Jalqaba irratti appilikeeshinii kana halkan sa'aatii tokko booda guyyaa waan jijjiiramuuf nuti yeroo hundumaayyuu
face authentication kenninee gara hojiitti galuu kan qabnu gara feesii kenna akka gaariitti kennuudhaaf guyyaa yoo kennine gaariidha. Guyyaa immoo gara ganamaa yoo kennine sa'aatii 24 kana keessatti hojii keenya xumuruu dandeenya jechuudha. Kun amma appilikeeshinii kan dubartootaati kan dhiiraa haala kanaan hin jiru. Mala caalaan kana sanii booda maal goona akkuma seenneen appilikeeshinichi kun nu baruudhaa fi face authentication kennuu qabna jechuudha. Gaafsan profaayilii teenya tuqnee as bakka kana rukunnee achiin booda ta'etu sanatti dhufna. Saniin boodatti maal nuuf kenna tana yoo erga rukunneen booda face authentication kan jedhu kana nuuf kenna jechuudha. Face authentication kan jedhu bakka kana nuuf kenna. Amma kun certified waan ta'eef malee bakka kanatti face authentication kana bakka tanatti go kan jedhutu jira. Go erga jenneen booda upload photo kan jedhuu fi certified photo kan jedhu jira jechuudha. Akka kutaa tokkoffaa keessatti ilaallatte jechuudha. San boodatti photo keenya galchinee achiin booda immoo authenticate goonaa jechuudha. San booda nu fudhatee jira jechuudha. Akkuma nu fudhateen immoo maaltu nurraa eegama? Kana erga kennine boodatti maaltu nurraa eegama? Jalqabatti appilikeeshinii kana hojjechuudhaaf hedduu adabbiis waan qabuuf maallaqas waan qabuuf barsiisan nu barbaachisa. Barsiisaa kanaaf immoo kan goonu iddoo kana dhufneeti asitti maayii eejantii ta'etu tun asitti isinitti mul'atti asitti maayii eejantii ta'etu tana asirratti kun namni kun eejantii waan ta'eef eejantiidha. Achitti immoo isin biratti immoo maayii eejantiidha. Nama haarawaa biratti maayii eejantii hojjetaniin maal isinii fidaa? Eejantii ID isinii fidaa jechuudha. Eejantii ID isinii fidaa. Eejantii ID san galchitanii nama wajjin hojjechuu barbaadan san wajjin hojjettanii jechuudha. Asumaan yoo nu faana dalaguu barbaadan ta'uu taate eejantii ID keenya 4571 kanaan yoo eejantii ID kana guutusan kallattii maannoo bira dhufaa haala gaarii wajjin hojjechuu dandeenya. Akka gaariitti isin barsiifna, bu'aa qabeessa isin taasifna jechuudha. Kanaaf erga kana xumurreen booda gara maalitti deemna? Gara kallattiin gara hojiitti deemna jechuudha. Dubartootaaf keessattuu kan dhiiraa ittiin deebi'a. Dubartootaaf keessattuu dubartoonni maal godhuu qabanii? As dhufanii iddoo kana dhufanii iddoo profaayilii kana dhufanii erga profaayilii bira gahaniin booda riwaardii ta'etu tana asitti itti dhufan jechaadha. Asitti bakka kanarratti riwaardii ta'etu hin jirti. Riwaardii tana hogattuu kan maal argatanii? Amma asitti waan silaa hojjetan guyyaa sana hojjechuu qaban argisiisaa jechuudha. Warra haarayaaf iddoo kanarratti maaltu jira? Warra haarayaaf iddoo kanarratti 5,500tu jira jechuudha. Bakka kanarratti akka amma asitti 1,000 kan jedhu kun asitti 5,500tu jira jechuudha. Kanaaf sa'aatii tokko osoo addaan hin kutin 5,000 risiif godhanii ammallee sa'aatii tokko osoo addaan hin kutin sa'aatii lammaffaa irratti 5,000 risiif yoo godhan probabilitiin isaan guyyaa 3 keessatti 30,000 hojjechuu hedduu ol aanaadha jechuudha. Garuu adda kukkutanii seenuun hin danda'ama. Adda kukkutanii hooka seenan taate appilikeeshiniin kun guyyaa takka 10,000 kennee fi gaafa guyyaa lammaffaa mooyyuu 10,000 takkatti gad deebisuu danda'a jechuudha. Kana jechuun akka nama hojjetaa dhaabbiitti fudhataa jechuudha. Hojjetaa dhaabbiidhaaf appilikeeshiniin kun 10,000 takka kennaaf jechuudha. Akka keessummaatiitti immoo 5,500 kennaa fi namni iddoo kana daqiiqaa 60 osoo addaan hin kutin hojjetee ammallee daqiiqaa 60 osoo addaan hin kutin hojjetee sanii booda erga isa xumureen booda bakkuma kanatti dhufee bakki amma googoo jedhu kun risiif jedha jechuudha. Iddoon kun risiif jedhee eegaa jechuudha. Risiif yoo ka godhatu taate probabilitiin 10,000 guyyaa 3 keessatti hojjechuu ni jira jechuudha. Yookaan immoo gara ordinariitti yoo deebise sa'aatii takkaa tana obsanii taa'uu dadhabuudhaan hedduun ijoollee gara ordinariitti deebi'u jechuudha. 10,000 fudhatanii achiin booda gara ordinariitti deebi'u. Kun hedduu tokko miidhaa namarraan gahaa jechuudha. Yoommoo sa'aatii itti dabalanii kan seenan ka ta'u taate sa'aatii sanirratti sa'aatii duraan jiru kanarratti itti dabalanii sa'aatii 3 tureemi, sa'a 2 tureemi, sa'aatii
lamaan kanarratti sa'a 3 akkasitti yeroo dheeressanii yookaan seenaan akka ta'u taate immoo appilikeeshinichi haga guyyaa torbaatitti wannoo kennuufii danda'a jechuudha. 10,000 kennuufii danda'a jechuudha. Guyyaa torba keessatti 70,000 carraan hojjechuu ni jira jechuudha karaa kanaan. Kanaaf hedduu tokko of eeggannoo barbaachisaa, hedduu tokko of eeggannoo of eeguu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf yeroo liivii seenan seerota liivii tokko nama ashaaraa fuulaa san kenneen achitti namni biraa keessa galuu hin qabu, daa'imni keessa galuu hin qabdu. Yeroo liivii jiran sanitti fuulli keenya guutumaan guututti mul'atee kaameraa keessaa bahuu hin qabnu. Kaameraa keessaa gara tokkollee bahuu hin qabnu jechuudha. Kaameraa keessaa baanee duubni gidaara yookaan girgiddaan duuba jiru kan mul'atu ta'u taanaan ni adabamna. Sa'aatii 24 hojii kana akka hin hojjenne godhamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hojiin guddaan jalqaba nu hojjechuu qabnu liivii seennee 10,000 teenya harkatti qabachuu jechuudha. Sa'aatiin amma asitti kan lakkaa'u hin jirti. Sa'aatii 21 akkas jedhee kan deemu kun amma yeroon an amma waan kana waraabaa jiru naannoo gara sa'aatii 3 fi daqiiqaa naannoo sa'aatii 4 ta'uuf deemaa jira jechuudha. Kanaaf sa'aatii meeqatu hafa? Sa'aatii 1 boru galgala sa'aatii 1 ta'uudhaaf naannoo sa'aatii 1 midhaan hafa jechuudha. Ijoolleen hedduun galgala sa'aatii 11 fa'a sa'aatii 12 fa'aatti fees authentication yoo kennan sa'aatiin kun sa'aatii 2 hin guutuu fi qabxii poointii 10,000 argachuu qaban bakkuma kanatti dhabanii jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduu erga sa'aatiin kun lakkaa'u eegalee amma fakkeenyaaf nama fees authentication kennee hojii baay'ee waan barbaade hojjechuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu rakkisaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf haala kanaan hojiin keenya jalqabaa liivii seenuu ta'a jechuudha. Erga liivii seenneen booda hoo maaltu itti aana? Wanti itti aanu maal inni? Liivii erga seenneen xumurreen booda hojiin itti aansuudhaan hojjechuu nu qabnu paartiidha jechuudha. Paartii deemnee taa'uudha. Paartiin kun as isa kana gattuu namoota taa'an asirratti namoota baay'ee warri kun paartii jechuun walumaa galatti iddoo teessoo taa'anii namoota wajjin mari'atanii jechuudha. Achirratti dubartootaa fi fakkeenyaaf mana kana amma yoo fudhanne mana kana amma cufamee jira. Mana banaa ta'e kan biraa fakkeenyaaf mana kanaa fudhannu. Paartiin haala kanaan maal inni fakkeenyaaf suni sagalee waan na jeeqame hin cufe fakkeenyaaf as fudhannee as ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma teessoo meeqatu jira? Teessoo gosa lamaatu jira jechuudha. Asitti teessoon tokko bifa warqii kan qabu teessoowwan kana kuni kan dubartoonni asirra yoo ta'an poointii sa'aatii tokkoof taa'uu qabanii poointii 800 argatanii jechuudha. Kun immoo kan dhiiraati. Dubartoonni asirra yoo ta'anis rakkoo hin qabu. Dhiira garuu isa kanarra kan ta'an taate ni adaba jechuudha. Ni adabamu. Kanaafuu bakka kanarra taa'uu qaban warri dhiiraa. Haala kanaan yeroo teenyu barbaadnu miyuutu goonee taa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf iddoo kana miyuutu goonee taa'uu dandeenya. Yoo barbaanne immoo banneetanii namoonni yeroo wal gaafatan irraa barachuu dandeenya, wal gaafachuu dandeenya, waan nu dhibe asirraa gaafachuu hin dandeenya. Asitti sanii booda sa'aatii tokko booda erga xumurreen booda maal goona? X goonee baanee X sadayina akkuma baratame asitti dhufne jechuudha. Bakka kana erga dhufneen booda riwaardii jala seennee riwaardii jalaa kan paartii kennallee 800 ka jettu asirratti bakki amma goo jettu tun bakki asitti goo jettu tun amma bakki asitti goo jettu tun asitti goota jettu tun maannoo kenniti risiif ka jedhu nu dhufa
isiif goonaa jechuudha. Isheen kun immoo yoo sadarkaan keenya guddatee 3,000 guyyatti 3,000 amma erga hojjetaa dhaabbata appilikeeshinii kanaa taaneen boodatti sadarkaa keenya ol guddisaa alaluma deemnu 1,000 irraa gara 3,000, 3,000 irraa gara 5,000, 5,000 irraa gara 10,000 akkasuma guddisaa deema. Gaafa 3,000 bira geenye isheen kun nu dhufti malee gaafa amma jalqaba irratti ishee tana 8,000 tanatu nu dhufa jechuudha. Kanaaf iddoo hundarrattuu risiiviin ni jirti jechuudha. Kanaaf kan itti aanee jiru immoo wanti nuti gochuu dandeenyu guddaan tokko maalinni wanti nu gochuu dandeenyu tokko asitti akkuma argitan inviteeshinii jechuudha. Inviteeshinii hanga doolaara 14tti argachuu dandeenya yookaan immoo pooyintii 100 fi 40tti argachuu dandeenya jechuudha. Isa kana immoo taayitilii addaatiin qabadheetiin isinii dhiyaadha. Yoo kan isin rakkisu ta'e koomentii jalatti na barreessuu hin dandeessanii jechaadha. Itti aansinee kan ilaallu maalinni wanti nu erga paartii seennee erga gara appilikeeshinii kanatti dhufne hojjechuu qabnu inni biraa maalinni kooyinii funaanuudha jechuudha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa tokkoffaa sa'aatii 24 keessatti erga Poppo Life'itti reejistar taanee maal hojjechuu dandeenya kan jedhu kutaa tokkoffaa asuma irratti xumurraa. Kutaa lammaffaa immoo maal fa'aa wanti biraa karaa ittiin maallaqa ittiin argamsiisan yookaan immoo wantoonni nurraa eegamu erga reejistar gooneen booda kan jedhu itti aanu viidiyoo lammaffaa qabadhee isin dhiyaadha. Hangasittuu fi nagaan naaf turaa. Galatoomaa waan nu daawwattaniif laayik, sheer, sabskiraayib gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jenna.